Shamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenyaa jira jirtuu fayyaa keessanii nu jirra galata waaqayyoo har'ammoo maal gootu jechuun keessaniin oolu egaa har'ammootu biqiltuu tokko jechuudha baadiyyaa irraa finnee dhufne akka qabatu jechuudha qabsiisuu fi akka inni dhaabuuf jechuudha amma dhaabaa jira jechuudha. Wanni nu finnee dhufne qanaddaamisa jedhamu akkasuma roozmariidha. Tokkommoyyuu hababaa yookaan immoo filaawurisa jedhamu. Tokkommoyyuu warqeedha. Tokkommoyyuu damaakasee isa jedhamu beektu warroonni hin beekne yoo jiraattan damaakasee jechuun qoricha michiidhaaf jedhaniiti kan itti fayyadaman akka qoricha aadaatitti. Hedduu das kan nama jedhu jechuudha akkasuma qanaddaamini baay'ee das nama jedha isa dhaabaa jirra amma tokkoffaa qanaddaamii dhaabnee kaane lammaffaa irrattis immoo wanni dhaabna maalni maqaan isaa roozmarii yookaan immoo maal jedha amma afaan amaariffaatis gaamata bashaa isa jedhamu sana jechuudha dhaabaa jirra. Kana fakkaataa baay'ee gaariidha das nama jedha. Egaa mee yoo qabate jenneeti yaannee bishaan xixiqqina jenneeti. Bishaan xixiqqina jennee yaanneeti yoo bishaan xixiqqinee dhaabne bishaan xixiqqinee yoo nu qabate guddate immoo ilaaltu jechuudha. Yeroo isaatillee miti nuun jedhaniiru garuu numatu yoo dhaabuuf muddame bishaan xixiqqina silaa jenneeti. Kunniin immoo wanta biraa xaawoo homa nama hin barbaachisanii amma yeroo ammaa kana waa facaasuuf waa dhaabuuf xaawoon hin jiru. Xaawoo malee immoo wanti ta'u hin jiru. Kanaaf immoo biqiloota akkanaa kan xaawoo hin barbaachisne bishaanuma qofa kan jaalatan kana isa kana dhaabni isinitti argisiisna. Egaa mee kamtu keessaa qabateetu bona kanas bishaan tokko osuma bishaan uyyuutti qicanu hin jaalatu jechuudha yeroo bonaa tokko immoo yeroo bonaatis yoo bishaan argate hin marga jechuudha hin qabata. Egaa har'ammoo warroota yeroo bishaanitti qican lalisuu danda'an bishaan yoo dhugan lalisuu warreen danda'anidha jechuudha biqiloonni nama dhaabnu kuni. Ammas roozmarii dhaabnet jirra. Roozmariinis bishaan argatee jennaan baay'ee tokko hin qabata jechuudha. Homaa nama hin barbaachisu gara laafessa jechuudha. Amma immoo maal dhaabaa jirra isa bossobilaa jedhamu tokko jira bossobilaa jedhamu yookaan immoo naana dhagaruu naananii naanaa isa jedhan araboonni jechuudha kan isaanii baay'een urgaa'u garuu naanaa fi bossobilaan kun garagar natti fakkaatu kun gar malee urgaa'u jechuudha urgaan isaa hedduu namatti tola jechuudha. Amma isaatu dhaabbachuu fedhe jechuudha iddoo kana innis immootu homaa nama hin barbaachisu jechuudha bishaan argannaan iddoo mijataa argate taanuun oggasuma kan qabatudha jechuudha. Isa kanniin jechuudha kan dhaabee isinitti argisiisu wanto akka afaan muraasan immoo jechuudha yoo argitan ta'ee biyyeetti waliin guunne malee achi keessa firee timaatimii facaaseen jira. Gaafa marge achi immoo yoo inni kan qabatu ta'e isinitti argisiisa jechuudha iddoo mijataa iddoon dhaabu godhee fi sana booda achi keessaa buqqisee dhaaba jechuudha. Haanuma kanaan yeruma yerootti iddoo keenya bareeffachaa deemna jechuudha. Ani akkuma argitan jechuudha gaaddidduun kiyyaa mul'ata. Inni dhaabaan immoo waraabaan jira jechuudha. Balbala dura akkuma argitan caammaa qaalsii kanniintu jira. Kaleessa baadiyyaa deemnee dhufnee alumatti baasnee hin miiccine jechuudha. Ganaa miiccina. Bakka san ilaalina bakka sassan ilaalina isiniin jechuu barbaade tanaani aluma jira kaalsii akkasuma caammoleedha
kan ala jiranii kunniin baadiyyaa kaa'in beektuu ho'aa jira karaa deemu jira garmalee fuurree dhufne kanatti alatti baasne inni rakkina hin qabu siniin jechuu kootii isa hin miicannoo. Amma mootu kinoo iddoo balbala dura kan dhaabbame huni maal seetanii akka warqee jira garuu habaaboo baasa jechuudha. Gubbaarri isaa heddii habaaboo adii magarsa warqeedha yoo barbaadan ittiin tolfachuus daabboo hin danda'u akka warqeetti fayyadamuu hin danda'a baala warqee isa jedhamu jechuudha. Amma immoo iddoo kanatti walirraa sissinee akkasuma manarraa sissinee hin dhaabna jechuudha. Amma bakka kanammoo warqee dhaabna. Ammaaf chigginyi isaa baay'ee hin jiru kanuma jiru finne jechuudha. Baadiyyaa akka tasaa ta'e kanuma jiru finne yoo qabachuus baatummoo gannaa finna jechuudha. Ganna yeroo gannaa biqiloonni garmalee margu amma iddoo kana warqee dhaabna siniin jechuufanii iddoo kanammoo warqee dhaabna. Mee as keessaa kamtu caamas dandamatee bishaanii keenya jaallatee kamtu guddataa kan jedhu wanni ani shakkuu hin jiru garuu hundi isaaniitu yoo bishaan argata hin badanii kanaan itti beeku akkasii garuu tiimee hin lafas wallaaluu danda'a biqiltuuni lafti garagara haalli qilleensi garasii aanaa keenya aanaa muneessaa kan ta'e jechuudha. Baay'ee karri gadaanu keessattuu hin ho'a akkasumas yoo roobes dafee bishaan of keessan dhaa'u jechuudha. Gosa goggoga naannoon keenya baadiyyaa mee amma immoo achiyyuu hin taa'ee haga kana eegee asitti immoo bishaan argatee jenneeti jechuudha. Kun immoo warqeedha jechuudha. Amma yaaliidhaaf yaada dhaabaa jirraayyuu malee wanni dhafee miti jechuudha. Yaaliidhaaf dhaabaa jirra siniin jechuu barbaadee tanani yaaliidhaaf yoo qabatee yoo qabachuus baate immoo ganna eegnee biqiloota bitanna jenneeti jechuufi jechuudha. Amma yeroon biqiltuu darbeera kun immoo asitti damaakaseedha. Damaakasee yookaan qoricha michii akka aadaatti kan itti fayyadaman jechuudha. Hedduu takka bareedduudha. Isheenis baay'ee bishaan argannaan baay'ee wanni miti hin qabata jechuudha. Yoo ammas kan marguu baatu ta'e gaafa waan roobetti immoo hin marga saniif jechuudha. Kinoo amma isadha. Kan asitti dhaabni kun geeshoodha hin beektu jechuudha. Warreen kiristaanaa farsoo namni waan kan ittiin hojjetan sana jechuudha. Geeshoo kana jechuudha. Geeshoon kun gatiinsa hedduu qaaliidha jechuudha. Gurgurama. Nuti immoo iddoo keessaa argannee iddoo baadiyyaa keessaa finnee dhufne jechuudha. Muka tokko mee hin laalla hin qabataa waan jedhu wayiitidha jechuudha. Yeroo biraatiif immoo chigginyi isaa argachuu dandeenya dhaabuu dandeenya waan gatii guddaa jechuudha. Wanta bituun namaaf hin danda'amne kanniin bituun baheessa bitanii iddoo keessa dhaabbachuun baheessa jechuudha. Kana fakkaataa mee kanarraa laalla iddoo kanammoo akkuma argitan jechuudha. Goommana yookaan immoo isa raafuu jedhamu san jechuudha. Facaaseen jira bishaan isitti qiqqicaan jira yoo marge jechuudha. Walumaan laalla isasi yoo kan margu ta'e walumaan laalla garuu inni sun irra caalaa xaa'oo barbaachisa qorsa garagaraa barbaachisa. Qorsi sun immoo ammatti hin argamu jechuudha. Yeroo biraatiif immoo bona waan oomishamu fakkeenyaaf amma bishaan obaasee tana iddoo fayyadama yoo hin jedhe ganna yeroo qorsi biqilootaa ba'uusan lafa godhee baasee lafa godhee jechuudha. Yeroo san amma itti fayyadamuu nan danda'a. Akkas jechuudha. Kanarra jirra iddoo keenya haala kanaan bareechaa jirra. Sinin jechuun jaalladha. Akkuma argitan dhaabaa jira garuu bilbila haasaa jira jaarsi.
kana fakkaata hordoftoota keenya haaluma kanaan suuta jenne oddoo keenya bareeffannaa oddoo keenyas cimsachaa ho'ifachaa deemna jechuudha. Kana fakkaataa isinoo akkam isiniin jechuun jaaladha. Horaa bulaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.